tokko duudhaaf walitti tasaasani. Mee hubadhu yaa Oromoo hubadhu. Mee hubadhu yaa Oromoo hubadhu. Mee hubadhu dhaloota gubee hubadhu. Mee hubadhu dhaloota gubee hubadhu. Dhaloota gubee hubadhu. Diina gubee hubadhu. Qormaata nuti hubadhu. Addunyaa dhabu hubadhu. Obsaane jira hubadhu. Nooftu gubuun hubadhu. Nooftu gubuun hubadhu. Obdabuun wallaalummaadha beekne alagaa jarraa meeqa eegne. Obdabuun wallaalummaadha beekne alagaa jarraa meeqa eegne. Mallabe Oromooni waan ofii yaadannaan walii gara dhaloonni. Mallabe Oromooni waan ofii yaadannaan walii gara dhaloonni. Dhugaa waan barsiise jaalala asaabasaaf. Dhugaa waan barsiise lubbuu gaalii kenne. Dhugaa waan barsiise alagaan fi malee. Dhugaa waan barsiise dadhabee yuun jenne. Dhugaa waan barsiise cabsee waan alagaa. Dhugaa waan barsiise dhufeera galmee dabaa. Maqaan koo Guutuun Burqaa Gaaddisaa Jimaaluu Araddootiin jedhama. Egaa hojii gaggeessaa galma Tulluu Guddooti. Galmi Tulluu Guddoodha. Akkuma dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa gad dhaabbateen galma dursarratti aanaa kana yookaan koonyaa sultaa kana keessatti saaqamee hojii babal'aa amantii waaqeffannaadha yookaan immoo aadaa fi duudhaa uummata Oromoodhaa deebisuudha gahee qabuudha jechuudha. Galma jalqabaaf magaalaa sultaa yookaan aanaa sultaa kana keessatti sagantaa uummata Oromoo kalecha alagaan irraa cabse deebisee ijaaruudhaaf tattaaffii yookiin immoo hirmaannaa barbaachisoo waaqeffattoota hubatoo ta'aniin deebisee ijaaruudhaaf sochii keessa ture. Galmoota saglan goonyaa keenya keessa jiranillee galma kanarraa dhaloonni baratuudhaan galmoonni akka saaqamu taa'ee ture. Kanaaf hirmaannaa bal'aa yookiin hirmaannaa ho'aadhaan haga hawaasa magaalaa kana gara sagantaa warra isaaniitti haga deebisuutti sochiitti ture. Akkasumallee immoo bu'aa galma Tulluu Leencaa yookiin galma kanaafillee carraa lafa argamsiisuu akkasuma galma Tulluu Guddootillee lafa iddoo waaqeffannaa argamsiisuu keessatti carraaqqiin jiru baay'ee olaanaa fi kan namatti toludha jechuudha. Wanti jabeenyaa Daammanaa Miidhagsaatiin jedhama. Gaheen hojii biyyaa akka caasaa dhaabbataatti itti aanaa barreessaa kutaa barnoota giddu galeessaati. Sochiin akka magaalaa keenyatti jaarmiyaa waaqeffannaatiin wal qabsiisee jalqaba akkuma reefu kaa'ame kan dhaabbate galma Tulluu Guddooti. Galmi Tulluu Guddoodha bara 2006 adoolessa 12 dhaabbate. Galma tokkicha kana kan jalqaba dhaabbate sanarraa jalqabee akkaataa dhaabbanni kun barnoota qabuun ayyaantummaa fi barnootaan galmoonni baay'een horamanii har'a sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha. Galmi 10 irra gahee jira jechuudha. Egaa haalli sochii amantii waaqeffannaadhaa bara jalqabaatii fi ammarra dhugaa laallu garaagarummaa baay'ee qaba jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo jaarmiyaan kun dhaabbatu sadarkaa garaagaraatti maqaa adda addaa qaba ture. Gama mootummaatiin haa ta'u karaa adda addaatiin dhiibbaa adda addaatti jiru jechuudha jaarmiyaa kanarra. Haa ta'uuti immoo amma akka magaalaa keenyatti haala bareedarra jira jechuudha. Bara duraa sanirra baay'ee jijjiirama guddaatu jira. Yeroo sana egaa sadarkaa manallee kireeffannee akkaataa sagantaa itti jalqabuu dadhabuu faatu ture akkuma guutuu biyyaatti. Haa ta'u immoo magaalaa keenya keessatti wanni irraa wayyooma qabu dhiibbaan gama mootummaatii fi mana kiraa san dhabnee rakkachuun bilas akka gara biraatti rakkachaa turre. Haa ta'uuti maqa balleessin adda addaa wanni kun amantii miti siyaasaa namoota siyaasaa gaggeessantu amantii deeffatee waan akkana waan baay'eetu ture jechuudha magaalaa keenya. Amma immoo hawaasni waan sana hunda hubachuudhaan sadarkaa bareedarra jira jechuudha. Waan Oromoo ta'uu sirriitti hubatanii hordofaa amantii kanaatillee kan hin taane alaa keessan amma baay'eetti wanni kun waan Oromoo ta'uu isaanii baranii waan waaqeffattoonni dubbatan waan baay'ee dhaggeeffatu jechuudha. Akka fakkeenyummaatti illee hojii baay'ee gurguddootu hojjetamee jiru magaalaa keessatti. Namoonni wal qabuudhaan amantii walitti bu'uudhaan yeroo garaagaraatti waaqeffannaa yeroo hawaasa keenya walitti fidee walitti araarsee dhalootummaa barsiise yeroo hedduutu jira jechuudha. Kanaaf
akka gaariitti yeroo ammaa kana akka gaariitti hubatamee qixa kamiin sirriitti hawaasa kan birattuu bifa jaalalaatiin hubatamee jechuudha. Baay'ee gaariidha. Horii bulii gamuma barnootatti fidee isaa barnoota amantii waaqeffannaa hoggaa jennu akka waaqeffattooti uummanni Oromoo barnoota qaba jenneetti amannaa. Amantiiwwan biroo keessatti hoggaa dhageenyu waaqeffannaan barnoota qabu yeroo jirantu jira. Namoota kanaaf ni akkamitti gaaffii kana deebista? Barnoota ni qaba amantii waaqeffannaa. Halli barnoota amantii waaqeffannaa kanatti kennan galmatti maal fakkaata? Galmatti garaagarummaan qabu? Ayyee jalqaba irratti egaa sirriidha. Yeroo jalqabaatiif egaa akkuma jaarmiyaan kun dhaabbate jaarmiyaan kun barnoota mataa isaa danda'e hin qabu jedhamee yeroo garaagaraatitti dhugumaan kaayamaa ture. Haa ta'u dhaabbanni kun barnoota bareedaa barnoota dhaloota kanaaf ta'u akka gaariitti qabaa jechuudha. Dabalataanis garaagarummaa hin qabaa galmatti bakka iddoo garaagaraatitti waan jedhu garaagarummaa tokko hin qabu jechuudha. Jaarmiyaan kun caaseffamni isaa sadarkaa dhaabbataadhi haga galma ga'utti mana maree dhaabbataatti jira, giddugala jira, wiirtuu jira, koonya jira, haga dhufee galma ga'utti caasaa wal fakkaataa kanarra diriiree dhufa. Iddoo galmi dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jiru kamittuu waan wal fakkaataa baratamaa sagantaan gaggeeffamullee yeroodhaa yerootti wal fakkaataadha jechuudha. Kanaaf barnoota wal fakkaatan qabutu baratamaa jechuudha akka waliigalaatti. Karaaleen barnoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaadhaa itti kennamu tokko sagantaa idilee galmaatiin kennamaa barnoonni kuni itti dabalatee sagantaa bultiidhaa guyyaa bultiidhaa qabatee galmi guyyaa silaa itti tolu barnoonni kuni ni kennama. Inni biraa sadarkaa wiirtuutti caasaa dhaabbataatii haga galmoota keenya bira ga'utti caasan koree dhaabbataadha. Wiirtuuleedhaan aanaadhaan koonyadhaan walitti qabuudhaan wiirtuutti baratamaa jechuudha wanni kun. Wiirtuutti galmoota irraa walitti fiduudhaan waggaadhaa waggaatti ni eebbisiisa. Innillee karaalee caasaan barnoota dhaabbata kanaa ittiin darbu keessaa tokko inni xumuraadhaa ayyaana yaadannoo yookiin jila galmi qaburratti barnoonni kun kennamaa jechuudha. Maqaan koo Jaarraa Biraanuu Caalaan jedhama. Miseensa galma amantii waaqeffannaa Tulluu Sombootii. Galmatti immoo hojii gaggeessaa galmaati jechuudha. Galmi Tulluu Somboo bakka itti argamu magaalaa Sulultaa Gandaa Guutoon Manaa Fichuu Araddaa Ilaamuu jedhamu keessatti argama. Baay'ee gaariidha. Ati bara kam kaatee waaqeffataa taate? Ani waaqeffataa kan ta'e baruma amantii waaqeffannaa kun naannoo keenyatti sochiin tokko tokko godhamaa eegalu. Yeroo sana kubbaa fa'aa taphannee yeroo galuuf deemnu yeroo san sochii kana kan gochaa ture abbichuu fa'aa kunuunsaa fa'aa ayyaanuu fa'aa ture. Yeroo san isaan nu fuudhanii galanii galma dhahinee yeroo san sagantaa gaggeessinee galaa turre. Haa ta'u garuu akka waaqeffataa tokkootti sirriitti itti cichoomina horadhee kanan sirriitti amantii kanatti makame bara 2010 jechuudha. Fayyaa ta'e mee dura amantii kee maal tureeti? Amantiin koo jalqaba amantii ortodoksii amanaa ture. Eegas immoo amantii protestaantii yookaan immoo beenteen hordofaa ture jechuudha. Mee kam kecha irraa achi fagaatte sirriitti amantiilee kana keessatti wanni kecha si baase hoo maali? Amantiilee kana keessa sirriitti kanan fagaate jedhu guddaa amantii ortodoksii silaa kan namni kamuu beeku ortodoksii jennee waamna malee sirriitti bataskaana dhaqnee cichoomina godhannee amantii sana hin hordofnu.
manuma keessa jiraannu kana hawaasuma keessa jiraannu sanitti sadarkaa jechaatti ortodoksii jennee of waamaa turre. Eegas immoo warra qaallullee hinna qaalluu sirriitti amanaa ture. Ergas immoo amantii pheenxeetii jechuudha kanaan sirriitti keessa gabbu'ee otoo gara waaqeffannaatti dhufin hin dura jechuudha. Baay'ee gaariidha. Galatoomsi jira. Mee galmi Tulluu Somboo maal irratti argama? Haalli inni ittiin lafa argate kennaadha nama dhuunfatti immoo mootummaarraa. Haalli galmi amantii waaqeffannaa Tulluu Somboo itti lafa iddoo galmaa argate karaa nama dhuunfaatiin argate. Nama dhuunfaatu gumaachee jechuudha akka waliigalaatti kaleessa silaa bakki turre silaa bakka nuuf malu miti bakka nuuf hin malle turre sanarra dhaabbadhee waan bu'aa waaqeffannaa keessatti argadhee fi hagam waaqeffannaan akkana fayyadde gaafan kan kalee keessa ture saniin ol maddii qabee ilaalu ana waaqeffannaan akka waan du'aana kaastettan of lakkaa jechuudha. Kalee akka nama jiruutti osoo hin taane akka nama du'eettan of laalaa jechuudha. Egaa sagantaa kana keessa dhufee hin garuu nama ta'uu koo baree nama ta'uu koo eegan of baree immoo akka waliigalaatti nama ta'ee lafa kanarra hagan jiru tokkotti dhaloota koo tajaajiluu akka hin qabu dhaloota koo kanaaf immoo bu'aa buusee akka hin darbuu danda'u waaqeffannaa keessatti hin baratte malee san dura waa'een kootuu naaf hin galle jechuudha gaafan sirna alagaa keessa ture sana. Baay'ee gaariidha. Mee amantii waaqeffannaa kuni amantii kaleef gadda dhufe jedhaniiti namoonni adda addaa amantii reefu dhufe jedhanii yeroo siyaasa wal qabsanii dubbatan namoonni baay'een dubbatu. Mee ati amantii waaqeffannaa akkamitti ibsita? Amantii reefu dhufe moo amantii duraan ture? Amantii waaqeffannaa kan silaa ka uummanni Oromoo cuftiyyuu kan beeku amantii silaa arra tolfamte yookaan amantii silaa arra namni tokko lama gadi ba'ee bocee lafa nuukaa yoo hin taane amantii duruma uummanni Oromoo ganam gaafa sirna gadaatiin bulaa ture san gaafa heeraa fi sagantaa takkaan jiraachaa ture san bara gadaadhaan wal qajeelchee biyya kanarra lafa tanarra jiraachaa ture sanitti amantii gaafuma san tolfatee ittiin jiraachaa ture. Eega san booda immoo dhiibbaa sirni alagaa godheetiin amantii harkaa cabee yeroo dheeraadhaaf uummanni keenya kun amantii kana hodoo hawuu osoo qalbiin isaa isa barbaaddu ammana dhufee as ga'e malee uummanni Oromoo durumarraa kaasee amantii waaqeffannaa hin qabaa jechuudha. Maqaan koo Eebbisaa Ilee Sanbatuun jedhama. Gaheen hojii kiyyaa barsiisaadha jechuudha. Akka giddugala galeessatti miseensa galma kanaati jechuudha. Galma Tulluu Leencaa. Egaa barnoota amantii waaqeffannaa hoggaa jennu barnoota dhaloota uummata Oromoodha. Kan warra lafa tana kan warra lafee lafa tana jalaa qabu kan uummanni Oromoo jiruuf jireenya isaa ittiin gaggeeffatu kan dhaloonni kun ittiin bobbaasee wal galchu kan jiruuf jireenya isaa keessatti ittiin jiraatu jechuudha barnoota amantii waaqeffannaa jechuudha. Mee waggaa barnoota amantii waaqeffannaa kana barsiiftanii haalli kenniisa barnoota amantii waaqeffannaa kuni maal fakkaata? Akkamittiin dhaloota kana hubachiisaa jirtan? Jijjiiramni dhaloonni kun gara waan isaatti deebi'u gara sagantaa abbaa isaatti deebi'u kuni maal fakkaata? Mee sochiin amantii waaqeffannaa giddugaleessummaa tokkoon erga gaggeeffamuu qaba. Galatoomaadha jechuudha. Gaafii bareedaadha. Barnoota amantii waaqeffannaa kana erga barsiisuu eegallee yookaan barnoonni kun erga baratamuu qabee dhaloonni Oromoodha wal jala yaa'iinsa argatee walitti dhufeenya argatee jaalala argatee akka tokkotti akka namaatitti of ilaaluu eegalee wal jibbiinsi kaleessa dhaloota kana irra ture sun badee wal jaalalli dhufaa deemee walii dhagahuun wal jaalachuu walitti dhufeenyi dhufaa deemee jechuudha. Sababa kanaaf gaa barnoota kana kennuu erga eegallee jijjiiramni dhaloota kanarratti dhufuudhaan sabni tokko sagantaa tokkoon ilaalcha tokkoon biyya isaa keessa jiraachuu akka danda'u akka dhaloota tokkootti walii ergamuu wal ergachuu akka danda'u barnoota kana erga kennine barnoota kana baratee namni abbaa fi haadha isaa kabajuun maatii naannoo sanii kabajuun jiruuf jireenya isaa keessatti hamaa fi yaraa adda baasee beekuudhaan wal geggeessaa wal jiraachisaa kan turanii jechuudha. Kanaaf nullee cimina kanaan barnoota kanarra dhaabbannee galma keenya dhaabuu dandeenye dhaloota keenya ijaaruu dandeenye dhaloota keenya kan dhabe akka argatu kan rakkatu immoo akka irraa baraaramee fayyaan isaatillee as keessatti yaalamee jireenya isaa gaggeeffatu barsiisuu dandeenye jirra jechuudha. Isin akka barsiisaa amantii waaqeffannaa tokkotti barnoota amantii waaqeffannaa kana akkamiin dhaloota kana bira ga'uu dandeenya? Eessarraa barattan?
fayyaa ta'aadha. Egaa barnoota amantii waaqeffannaa kana nuyi kan baranne galma kanarraa baranne jechuudha. Galma kana keessatti dhaloota Oromoo amma dura abboof akaakoo isaaniitirraa barnoonni kun isaan bira gaheerraa barannee jechuudha. Gaafa barnoota kana barannu nullee akkuma namni biraa sagantaa biraatiif nu diigee yookaan barnoota biraatiif nu diige sani barnoonni kun barnoota akkamii akka ta'e adda baasnee waan hin beekneef barnoota wahii qabaata yookaan barnoota bu'aa dhalootaaf qabaata jennee to'ii amanaan turre. Haa ta'uutii erga barannee booda barnoonni kun bu'aa akka qabu akka nama jiraachisuu danda'u akka yoo barnoota qabaatan nama guutuu ta'anii jiraatan barree dhaloota keenya barsiisuu dandeenya jechuudha. Gaafa kanarra dhaabbannee jennu gaa barnoonni uummanni Oromoodhaa qabu of ta'uu waan jedhu of ta'anii yoo jiraatan akka wal ta'uu hin danda'amu. Wal ta'anii immoo waan ofiit irratti abbaa ta'uun akka danda'amu barnoota kanatti erga dabalamnee galma kanatti erga gallee barree jechuudha. Baay'ee gaariidha. Namni tokko yeroo amantii tokkotti galu jireenya bara baraa jannatan dhaala jechuudhani. Ati gara amantii waaqeffannaa kana gaafa dhuftu maal argattee dhuftee hoo? Egaa nuyi jalqaba gaafa gara barnoota yookaan gara amantii kanaatti dhufnu wanti silaa kaleessa mataa keenya keessa ture ni jira jechuudha. Yoo barnoota baratan yookaan amantii wahii yookaan amantii ortodoksii yookaan amantii kiristaanummaa yoo fudhatan amantii sun amantii gaafa lafa kanarra jiran yoo rakkatan illee jannata gaafa du'an dhaalan jedhee waan nu barsiisaa turee fi nuyi amantiin akkanaa kun dhugaadhaan ni jiramoo hin jiru waan adda baasnee beeknu hin jiru jechuudha. Kanaaf nullee of gaafachuun of barbaaduun waan silaa barnoonni uummanni Oromoodhaa qabu tur waaqeffannaadhaa warra keenyarraa yookaan abboota keenyarraa hawaasa keessatti dhageenya kanarraa kaaneen nullee aguma dhaloonni keenya waan tokko tokko yookaan gochaawwan uummanni Oromoodhaa godhan uffata uffachuu laga bu'anii to'ee irreeffachuu maal waan silaa hawaasni Oromoo calaqqisiisu san duuba deemnee gara galmaa kanatti dhufuu dandeenye egaa dhufnee booda kallattiin silaa jannatni jiraachuu isaa egaa jannata yoo jedhan waan qananii waan dhaloota yoo argatan badhaadhina yookaan fayyaa ofii itti argatanii to'ii jireenya jiraatan jedhanii hawaasni Oromoodhaa beeka. Rakkoo yoo ta'e immoo azaaba wanta silaa rakkoo hawaasni kun wal dhabuun akka azaabaatitti kan ilaalamu yoo wal hin qabaanne yoo waan qabaanne rakkoodha waan ta'eef rakkoon sun immoo azaaba waan jedhanii hawaasni Oromoodhaa jecha isaanii keessatti beekaniif nullee gaafa silaa sagantaa kanatti dhufnee erga wal argannee qananii kana caalu hin jiru jannanni bakkuma kana jechuudhaan kanaafuu kan kanaa olii walumatti dhufnee waan argannuuf jireenya hawaasa Oromoo kana erga argannee jannataa jennee jala murree kanuma keessatti jireenya keenya gaggeeffachuu eegalle. Abaawu ganga osoo yaganne abaawu ganga jarra darbee ture abaawu ganga inni seenaa dabse abaawu ganga mara hedduu bulee abaawu ganga waan isaa beekate abaawu ganga. Rabbisayo uumati bulaa kadhoo yaa waayisoni nuuroomi. Abuuraan kolfanii yaakata ijaarami yaa waayisoni nuuroomi. Rabbisayo uumati bulaa kadhoo yaa waayisoni nuuroomi. Dhaloonni qubee dhufee. Waaqeffattoonni yookaan immoo gaggeessitoonni galmootaa akkuma bulchiinsa dhaabbata amantii waaqeffannaattu lafa awwaalchaa dura galma dursu. Lafa awwaalchaa dura galma dursu yaaddoo lafa awwaalchaatti lafa tajaajila galmaa argachuu qabna jedhanii xiyyeeffannoo hojjetu. Mee akka hawaasa keessatti jiru immoo hawaasni yeroo baay'ee immoo lafa awwaalchaa jira. Waan kana akkamitti wal simsiistanii oofaa jirtan? Kamtu dursaa? Kamtu irra barbaachisaadha? Hubannoo akkamiitiin gaggeessitoonni yookaan bulchiinsa amantii waaqeffannaa tajaajila lafa galmaatiif gaaffii
tokko fadhatti maaliif dhiyeessa? Dura kan dursu jireenya waan ta'eef bakka jiraannu dura jiraannetti bakka jiraannu arganneeti achii booda gara silaa lafa awwaalchaa san gaafa duune hera uumatii mire gaafa duune awwaalamna dachuma tanarratti jennee waan amannuuf hawaasa keenyallee bifa sanii amansiisaa turre darbee bakka bakkatti iddoon awwaalchadhaa gaafatamaallee bakki itti ture hin jiraa jechuudha. Durfamee ilaalcha hawaasni sun qaburraa kan ka'e iddoon awwaalchaa bakki dursee itti gaafatame hin jira. Sanammoo aga ammaatitti galma gaara guddaa jechuudha. Iddoo awwaalchaa akka koonyaa keenyatti kan durfamee kennamee fi galma gaara guddaati naannoo kaaree 8,750dha. Bulchiinsi magaalaa Darbaa iddoo awwaalchaa waan jedhuun lafa kenneefi kuni waaqeffataadha, kuni ortodoksiidha, kuni pheenxedha odoo hin jenne nama ta'uu isaatiin wajjin haa jiraatu ilaalcha jedhuun hawaasa keenya amansiisaa turre yeroo gara garaatitti amma naannoo magaalaa kanaatitti rakkoowwan akkanaadhaa kun nu muudachaa turanii jechuudha. Rakkoowwan akkanaa kun nu muudachaa turanii naannoo as ganda gaaleeyyii mana abbichuutitti fa'a yeroo hedduu gaafa namni du'e awwaalchaaf gara san dhaqnu aga jeequmsi ka'ee awwaala wal dhorkuutitti yeroo gaheetu ture qaamni mootummaa dhufee waan sana keessa harka galfachuudhani waaqeffattoonnis yaada jiru kaasuudhaan awwaalli sun yookaan sirni awwaalcha nama du'eedhaa sun reeffi sun akka awwaalamu yeroo itti taasifamaa ture jira. Akkasumallee bara waaqeffataan tokko lama magaalaa sultaa kan yookaan aanaa sultaa kana keessatti marsaa lamaan tokko waaqeffataan du'e iddoodhuma armaan dura namni itti awwaalamaa ture iddoo kanatti yeroo awwaalamantu tura mormii akkuma jettee ka'ullee qaamni mootummaa gadi galfachuudhaan nama du'een awwaalame jedhanii keessoota dhorkuudhaan awwaalamee jira. Waaqeffattoonni maaliif bakka bataskaana sanitti yoon awwaalame lafa awwaalchaa bakka tokkotti yoo awwaalaman akka rakkootitti yookaan akka yaaddotitti amantii kiyyan jalaa miidhama jedhee in amanan. In amanu kanan amanu yoon du'e bakka awwaalcha warra protestaantiitti yookaan bakka awwaalcha warra ortodoksiitti kenname bataskaanatti yoon awwaalame amantiin kiyya na jalaa miidhama sirna amantii kiyya hin cabsaa jedheetoo kana hin amanuu jechuudha waaqeffataan. Maaliif jennaan gaafa jiruu gaafa lubbuun jiru dachee kanarra wajjin jiraata jireenya hawaasummaa tokko qaba waliin oolee gala waliin nyaata waliin dhugaa jechuudha. Nama kamuu kun albee warra kiristaanaati kun albee warra musliimaati jedhee gaafa jiru hin lagatu jechuudha waaqeffataan. Namni tokko erga du'ee booda immoo du'aadha maqaan isaatu jijjiiramee reeffa jedhamee maqaa waliigalaatiin waamamaa namni gamu. Kanaaf gaafa jiru wajjin jiraata gaafa du'e maqaan isaa tokko warri kun wanni isaan itti wal dhiban hin jiru. Fayyaa ta'e walumaa galatti waaqeffattoonni inni lafa awwaalchaa dura lafa galmaa tajaajila lafa galmaa barbaadaniif jiraachuuf jecha dhimma jiru dursaa jechuudha. Yoo awwaalaman immoo bakka feetti yoo awwaalames duutis akkasumara dhimma guyyuu guyyuun taate nama yaaddachine waan ta'eef lafa galmaa argachuudhaaf gaaffii ijoo godhatee gaafataa jira. Ammas hawaasni keenyas akka waliigalaatti namni yaada kana arge dhala namaatiif jiruu dursa waaqeffattoonni jiruu dursu galma amantaa waaqeffannaa yeroo warra abbaa Oromootti baratan dursa gaafataa jiru. Namni tokko kan lafa awwaalchaa akka amantii biraa keessatti dhimma du'aa fi yaaddoo du'aa gaafa du'e akkamittiin awwaalamaa odoo hin taane akkamittiin jiraadha akkamittiin sagantaa kiyya deeffadha akkamittiin duudhaa kiyya deeffadhaan dursuu qabaadha. Bakkitti immoo waan keenya deeffannu waan keenya wal barsiifnu bakka reeffatti odoo hin taane bakka galmaatti waan ta'eef hawaasni keenya kana hubatee waaqeffattoonni dursa galma barbaadu bakka taa'an qabanii bakka jiraatan qabanii dhimma du'aa asaan soota hin qabne hubachuu qabna. Ayuga badu, lalo
kadhadhu uumaa kadhadhu uumaa kadhadhu. Fannaan amantii yookaan immoo amantii lafa tanaatti jecha jedhu kana jalqabaaf isa dhageesse. Jecha kana kan dhageenye galma erga gallee jechuudha. Galma erga gallee dhageenye galmuma keessatti dhageenye jechuudha. Waaqeffannaan amantii lafa kanaati gaafadha. San dura amantii Oromoodha waaqeffannaa jecha jedhu qofa dhageenya barnoota amma barree jecha amma dubbannu naamusa amma qabnu kana galma keessaa baranne. Fayyaa ta'e dura amantii kee maal ture? Ortodoksii jenneetuma of yaamna waan uummatiin keenya keessatti nu dahanii nu ergeessan. Fayyaa ta'e hoggaa ortodoksii turte sanii fi yeroo amma waaqeffataa taatee jirtu kana akkamitti of ibsita? Ani akkin jedhee of ibsu yoo san akka waan nama hin turreetitti akka waan namummaa hin qabneetitti natti dhagahama jechuudha. Gaafin ta'ii yeroo sanii amala fayyaa karaa hundaan hoggaan laalu yeroo san akka waan namummaa hin qabne naf fakkaata. Eegan galmatti dhufee gatii namaa baradhee of baree of beekee reefu dhalachuu kiyya umurii kiyya waan allakkaa jiru natti fakkaata. Baay'ee gaariidha. Jalqaba gara waaqeffannaatti hoggaa dhuftu eessatti waaqeffataa taate akkamittiin immoo gara waaqeffannuma kanaa dhufte? Ani kan waaqeffataa ta'e dura akkuma jedhee maatii ortodoksii tirra yookaan maatii amantiidhaan kiristaana ta'anirraa dhalanne isaanuma biratti guddanne bara 2005 magaalaa Sulultaa kanatti barnoota ammayyaa kana yeroo barachuudhaa dhufuni ijoollee waaqeffataadha jedhanii of waaman yookaan amantiin Oromoo waaqeffannaa jedhanii too dubbatanii wal barre akki itti wal barre nan yaadadha. Mana barumsaa keessatti boqonnaa baaneeti Abbichuu Nagaasaa Intalee nama jedhamutu ture. Hiriyaa kiyya tokko wajjin odoo sirba Abdoo Karrayyuu gaggeeffannu dhufee natti qoose jechuudha. Yoomillee hin dagaddu kana dhufee qooseeti sirba kana maa dhaggeeffattan nama hiisisaa nuun jedhee jechuudha. Inni achiin sirbi suni waaqeffannaan duudhaa amantii keenya kan jedhu ture. Boqonnaa irratti kana naan jedhee yeroo immoo galuudhaaf baanu na dubbisaa nuun jedhee nu biraa deeme yoo sanii yoo dubbifnu barraanii ani ofii kiyya waaqeffataadha waan ani ofiin jedhu kan akkasisiniin jedhe nuun jedheeti nu jajjabeesse jechuudha. Akka inni nuun jedhe san yoo san namni hin sodaata waaqeffannaadha ani waaqeffataadha jechuudha. Hin sodaata waan ta'eef. Maaliif sodaata? Namni ani waaqeffataadha jedhee ofiimuun dhiisiti waanuma waan Oromoo ibsuuf uffatee deemuudhaaf yeroo sanatti baay'ee rakkisaa ture. Hirreebu baay'ee irratti xiyyeeffatanii ilaalcha siyaasatiin ilaalu jechuudha. Akka amantiitti odoo hin taane ilaalcha siyaasatiin waan laalamuuf jechuudha yeroo sana. Baay'ee gaariidha. Jecha kanatti aansitee hoo akkamittiin atis waaqeffataadha jettee waamuu dandeessa? Akkuma inni jecha kana naan jedheedhanii keessa kiyyatti waan inni naan jedhe sanii fi waan inni naan barsiisuun natti deddeebi'aa ture. Waggaa tokkoof keessa koo ture bara 2006 galmi Tulluu Guddoodhaa saaqame. Galmi Tulluu Guddoo banamee torbee lammaffaa inni sagantaa gaggeeffatuttan gara galmaa dhaqee jechuudhaani. Yeruma sanirraa galmumatti hafee haga sila 2008 galma Tulluu Guddoo itti miseensa ta'ee jalqaba galmi ani keessatti waaqeffataa ta'ee galma Tulluu Guddooti jechuudha.